كون غدا فوقنا على علي بان غدا بيت كنت جرا ما يجي نمني أكو ورجالة تكون يجوا لتاوتو خنيا مالك نمني اللي مو في جالة نمني على منا يبي جالة dirqama waanuma intaareetu adda baasee jechuudha wanto kan asumaanu siileen shaamaniif dhiifama godhaan jaamarree kalee jechuu akkamitti galata leenaa wallaalee waan sana hojjetan jettanii jechuu waa hedduu dubbachaa turtanii. Galata isii wallaalle wallaahi galata isii galchuun danda'u rabbiin irraa galcha malee hangaan danda'u silaa'uu galchuuf numaa yaala wallaahi galanii leenaa galchillee narraan dhumutu. Akkas jechuu maaliif yoo ta'e dhugaa kan badii osoo tu badiin belleessin badii sarara illee si qabdee sheekha bira si gahitee dawaaf waan gishee tuutee jechuudha. Akkas inshallah daawwatoo keenya ammaan tana jechuudha maaliif jettan innillee itti dhufee ilmoo isiillee isii qabattee jechuudha. Saniifuu inshallah dawaa sheenii jechuudha qaamaan irraa dhiqaa jedhee nu kannee jira jechuudha. Saniifuu dawaa sanillee fuuneeti akkasitti mana isaaniitti geggeessine jechuudha inshallah. Kuno micaan akkuma agartan gara ilmoo isii hedduu gammaddi ilmoo isii daa'imni akkanatti irra taphattee jechuudha. Dawaa sana hundaa'uu fuuneeti jechuudha. Akkasitti abbaa manaati baadha manaatti kannee خرام منا يجيسنا إن شاء الله أنك فيديو برو قبلنا ولد ديمنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاين رجال دارا فيديو ده لايك يقولنا كومنتي بري سواري كم بدل جاتو فيرسن مكان تراج وري فيديو ده أنك ما تلاتن مكان فيرسن جانا مكانا مالي تراجي جيرا مكان إيسي مكان ميدا أكيد جاتن أسرت مكان داوتوني مكان ورخواري ساني بابا تساني يجو مكان أما إيسينغا نامكار بيدا مكان إيسيلا يسام باسنيس يوهان ما بازلا واو ما نرمي وان ترى بازنيسا وانا سني تولي مكان مي بريسا نمني داوتوني رغوتا مكان إيسي يامون نديزني مكان سيجا خمنتي يلا بريسا مكان الراجي جيري تباب رجل سنيفو نغاتي خير رجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجلتو سنين جاء فرجمت تداوت تقيا سلامتان شهرون راحات بكجر تمرت سنهار كم تو سنين جن akkasii kun kabajamtoota daawwattoota keenya nama akkuma argitan kana gaddarra jiranii jechuudha salaamtaallee isin gaafachuu hin dandeenye namoota gaariifaatuu fi gaddarra jiranii akkuma agartan kana kun khalaas haadha siinaamii fi abbaa siinaam alhamdulillahi rabbil alamin warra amata tokko guutuu wal dhabee walirraa bade jechuudha irraan tana kun wali fideeti ara gammachuudhaan karaa mana isaanii galchuu deemaan isiniin jaa daawwattoota kiyya warri akka kiyyaa gammadanii yoo jiraate laayikii godhaa koomentii barreessaa isiniin jaa galatoomaa haa yaa oromoo ta'e alhamdulillahi rabbil alamin kun warri rabbiin deebise walitti deebine seene akkaan karoora qabuuni waa wal bira deebine seene rabbiin jechuu haa haadhaa fi ilmoo dambaasu beekadhu maaliif balaa yoo gaariif ta'e sigaa obsaan keessanuu baanii alhamdulillahi obsumaan keessaa baanii akkasitti waa hunda harkeetiin waan hin qabadhe sun hundaa hubanne keessaa beekadhu Tatana alhamdulillah namun galata egra biti galata ay maduga lina da won wolbe hidde egra biti namun galata ay madu maribga tempi anu fodi ni bekadu ya tira beye ilmodi tana jam fodi da bega ilmodi tum me ummati na jetti ummati baba sir tana jetti amma ga egra burde won kanat ummati tana bartan kale burde ni baba yeni itime amre burde burde udde tika pirra nabo chiti wa imana la inde bekadu أكيدين وإن شاء الله خرمنا جل ربنا عجوب نندنو ملتي جل أنا لينا باي ذكرت إفهم ولينا هاجرتهم إذا دبيان لنا من هاجرتهم بدو لينا حبيبي يا ربي تركزين سنجا وأمبرو كابو إيجا خبرت تداوت تخيّكم ناكما أجرتن كنا أبان سينام جتورا كرانا دبيان جرا أنيلن درانغا أنيلن هم بيهو dhagaytumani suma siri tanatti gode sumatu jaartit yedhamase ilmo isir rafude ala amata tokko guutuu jiraachise sumaan ajjeesaa jeeti gafale na doorsisaa ture na roorisaa ture jechuudha kale akkuma agartan sani garuu warra alhamdulillah gisee akkana nu agartan gaa namni gammadan hedduu jira jechuudha firsan maal jettamee ta'u sirratti wallahi kad ifa mana godon Senegal eega ifa mana godhe ga agada tomu oromoon lenga da wotto ngerge nak gammatanattiin qaba wallahi ga hangaan qixaanan gizee ni ifa masi godhe khalas hundaa'u sirrafate naan joo qixaanan gammadiyaan ma fi rabbi beeka hundaafu wallahi aga waan je'um beeka wallahi ifa manja ay kabajamtoota daawwattoota kiyyaa namuu gammachuu fi sodaatu isiillee akkuma beetanii akkuma sodaachuu jirtu sanii sodaati gammachuutu wal keessatti tahee
rifaatuu keessa jirtii jechuudha garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin kanuma abbaan mana isii karaarraa deebi'eefi gammadanii gammachuu isaanii kana rabbiin nu barsiisee waan goonuu qabnuun isin jaafnoo daawwattoota kiyya inshaallah wanni isin godhuu qabdan gaa du'aa ummata keessanii rabbi walitti isin haa urgeessuu rabbi gammachuudhaan kara mana keessanii isin haa galchuu jennee nu hundinuu walumaanuu du'aayii goonaa fi isin jaa daawwattoota kiyya shaame ati kara keetiin amma dhiifama naa qulqulloo ta'e dhiifama wallahi dhiifama si godhee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi abdallaano dhufe moo wajjaasoytanii wajjaasoytan moo kam wajjaasana jire ayya wajjaasana jire Seni. Sana kita tidak bantu dia itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak. Asum tak. Dah tak. Kelas tak. Kelas. Habibi, bawa saya rambut cas. Abo. Agam sila. Yang badani? Alhamdulillah rabbil alamin. Wah, kamera mana rod abdere? Kas gagam macutnya kumalu gamman kana Dalam ciyon sila. daawwattoonni keenya illeen haa gammadanii bakka teenya tana haa gahanii jennee tafa du'aayii godhuudhaaf akkasitti Daawwattoota keenya uummanni kaameraa baay'ee olii analaayin dhufee jechuudha. Kunoo jira jechuudha. Anillee gammachuudhaan dhufee fakkaatte gammachuu rabbi walitti haaraa ba'u alhamdulillah galata rabbi hin badin jechuudha. Abbaan sinaamee fi ummaan sinaames kunoo ajjire jechuudha. Uummata akkana wal jaalatu kana uummata kabajaa walii qabu kana maaliif yoo ta'ani obboleettiinaa faayudha namni adda baase jechuudha. Alhamdulillah dhiifama godhee shaame. Dhiifama godhee jira. Khalaas eegatti dhiifama godhe qabanni godhe takka leen jirtu naani diyaa'u araan dhala hedduu gammaddu kun Dhiifama Anaafo. garuu dhugaa keeti maaliif yoo ta'e godhee. Anaafo. Alaa dhiifama liinaa godhan birsi godhee. akkasumas dhiifama liinaa kun maaliif liinaatu si qabee bakka tana si eegale. Rakkoo kan keessa fuudhemi. Liinaa dhiifama godhan. Khalaas. Namni dhabamsiisu deemu. Silaa isii dura argee isiin kuttee. Amma kalee waliin liinaa akkasitti dhufee beeku oduu bu'aan qabaani. Amma baala isaanii isin dhiisu baala isaanii akkana hamisu tokko akkana jedhani wanti yeroo beetiin bira jira beeku. Amma san hundaafuu wanni ni jala jira. An dhiifama godheetiin ni jira nama hundaafuu. Galata. Seeree balaan takka ni dhufti beeku. Ni dhufti dhugaa. Ni kuttisi. Ni kuttee. Sanama dhiifama godheetiin jira. Seeree waa hundaa yolan qoqqotani. Tokko yoo qoqqotani beetti. Ni baddee. Seeree namni doo godhes kan kanan rabbi haarii bara nan jiru. Raakin ammoo harkee anna bare. doolurra Salora itti deebi'aa beeku. itti deebi'ee obboleettummaa Waan ifin godhan. anamma isin akkas jettaniifi an obboleettumatti yaknaa godhu Yusuf Dawaa itti godhee fayyisee liinuma takka naa dawwalaadaa jechuu jirti jaanamma. An dhugumaa ofirra fakkaachuutu jirti fayyaan isiitun anuma miinuudhaaf kanuma tilifoona sanuu naatti dawwalaadaa itti na fakkaatti. laa akkasii miti jechuudha. Daawwattoota keenya kun akkuma argitanii mucaa tana kaleessa ummaa isii dheessaa turte jechuudha. Fiidiyoo laaltanii fiidiyoo agartan jechuudha. Ilmoo haadha tana dheessaa turte. Ammoo kun jechuudha akkanatti nama gammachiisa jechuudha. Haadhaaf ilmoon adda fagaachuu hin taane jechuudha. Ilmoon tuni waan isii bira turiniif haadha dheessaa turte kaleessa jechuudha. Uggaa baabaan isii an fiidiyoo irratti nagara akkuma keessan jechuudha. Kaleessa mana jiru akkuma fiidiyoo dura irratti isin ijja sheekha biratti kun isheen isii gargaddaa kootu naanjii asirraa makiinaa qabadhee bira kute. Mucaan tun kaleessa Video kamera ugga lalo kamera keessatti haala duro fiigaa ture jechuudha. Ugga abbaan haala tumu fiigaa kutte. Ugga abbaan liinaallee asitti qabee tumu jechuudha. Itti xeere ati kamitti akkana goote jee harka haadha kaarabaatiin harka walitti hiru areeda qabattee kanatti abbaa jechuudha. Areeda qabattee irraa dhorkaa turte jechuudha. Maaliif yoo jettanii ilmoon tun gaabii isin biraa deemtu lubbuun barre jechuudha. Ammaan dana abbaa qabatteeti haadha wallaaltee amma dirqama jechuudha. Dirqama keessa galtii waramma. Suuraa hedduu jiraame. Amma garuu dalagaa jirti. Bakka dalagaa jirti sobdee jechuudha. Daawwattoota keenya mee laalaa jechuudha. Amni rabbii karaa jechuudha. Nullee ajaa'ibinaadha. Maaliif namni waan kan hundi fide faayu. Ummaan dheerifaa jirti. Bakka dalagaa jirti jeetii ilmoo sanatti hijibaa ture jechuudha. Saniifuu alhamdulillah galana rabbii badee wallaan mee shukuree rabbii eegaa akka wallaan. Alhamdulillah yaa rabbi. Akkasii daawwattoota keenya inshallah yoo rabbi jeeqa nama jechuudha namni nama manatti dhufe ni beektan akka aadaa Oromoo qullaa rakkoon tokko dhiifama shaamit akka aadaa Oromootti qullaa gaa manatti naman galchanii isin amma akka sokkituuti jechuudha. Alhamdulillah kun jechuudha akkuma argitan kan galanni rabbiin badii kana anillee dhiifama si godhe taa'e jechuudha. Akkas daawwattoota keenya namni badii isaa jechuudha irraa barate an kaleessa liinaa waan san rifachiisu bookan keessaa baasuun akkas godha malee waan birooti miti jee qullaa gaarii jechuudha. Amma namni nu biraa akkuma jaartii isaa fudhatee qullaa isii deema natti fakkaata. Kam jettamu moo warra kasirratti? Sun akkasuma. Qullaa akkamis biraa afaanii deemamu namni sokkitu amma akka sokkitu yoo goone. Sokkitu miti. Qullaa akkuma mana keessatti deemaa gara annee si gallakkifna. Obboleeyyanii barnoota. Qullaa akkuma deemaa annee si gallakkifna. Laan wajji deemtanii du'aayii goonee maali? Inshallah jechuudha daawwattoota keenya akkasii Wanni jechuudha. heeruma godha.
Maali? Lakki fagoon bakka irraan galleeti. Saniifuu alhamdulillah. Akkana na gootee liinaa akkana fayyadtee waliin nu deebistee kophaa gallaabdaan. Daawwata kana. Qaama ganaa obboleeyyan rabbiiti. walirra yaala. Alhamdulillah ummaa siinam garuu maaliif yootanii garuu maaliif daawwattoota nyaan amma mataa kiyyaafu ni hinaaf jechuudha. Maaliif hinaaf ta'uu naan jettanii ummanni kun akka kanatti wal jaalatanii ilmoota naa uqita kana isiin jaalatti hin seena jechuudha. Garuu maaliif hinaaf ta'uu naan hin jenne walitti yaadna bira jirti jechuudha. Saniifuu walitti nu waraasitanii akkamitti karaa manaa qullaan wal lakkiftanii nu yalaan haftanii waliin mana gallaa jedhanii saniifuu maatii warra mana keessa jirus mubaarak irraa qabnee mubaarak garuu rafutti jira jechuudha. Daawwattoota keenya mubaarak illee gaafanneeti warra siinaam dheeyinaa kalee dhufaniiti jechuudha. Siinaam ibinni walitti hin yaadaan jechuudha. Walitti obboleeyyan taane naani maali? Abiibii. Akkas jechuudha. Daawwattoota keenya shaamil garuu akkanan seene jechuudha. Dhugaan viidiyoodhaan laalee jaartii hunda jedhanii ajjeesaa dhiiroo akkamitti bituu jedhee shakkaa ture. Saniifuu ummaa siina asirratti waan dubbatanii qabdameeti. Amma kaayisii Dhugaa kaleessa akkasitti isin hikkawusan rabbiin ka kaleessanii mukaarraati addaati akka himee asirratti. Wallaahi. Ati viidiyoo san ilaalta kana? Illaasa. Viidiyoo gosa ilaalta? Taamu duraa dhiis kaakuttee bakka. Taamu duraa maal jettaan? Kottee. Daawwattoota keenya amma gaacha kaleessa nutti hin deebisini. Kottee isin irra deebitee viidiyoo laalu. Illaal fiitii masarillee illaal. Sunisii miti. Dhugaa abbaa siinam dhuga jee sunisii miti nama biroo irraa jijjiirre maqaa kana irraa maquma kana irraa jijjiirre maqaa birsan jedhamu irraa jijjiirre. Maaliif daawwattoonni illee maqaa kee kana yaamuu danda'a. Feesal faa jedhamni gadi. Saniifuu daawwattoota Shaamil kana wayii yaamii jedhanii wayii bargaa لا مكان قال لك شامل بريدة وقت غني أكسي يجوا إن شاء الله ربنا ولا في يجوا أسرع فوق يجوا ما لينا ما تدنا نسوي سبلا naani wajjin haasawaa fitaa. أكسي دا وقت خبرت خنيا إن شاء الله لينا نجوا نبرا قبض أنا نتتبو جرا كون نقولا فوقنا على هاليبان قولا بيت كتير جرا نمني أكو ورجال تكون يجوا دا وقت خنيا مالك نمني المو في جالة نمني على منا يبي جالة تو dirqama waanuma intaareetu adda baasee jechuudha wantoota kana asumaanuu seelleen shaamiliif dhiifama godhaan jamarree kalee jechuu akkamitti galata leenaa wallaalee waan sana hojjetan jettanii jechuu waa hedduu dubbachaa turtanii. Galata isii wallaalle wallaahi galata isii hangalchuun danda'u rabbiin irraa galcha malee hangaan danda'u silaa'uu galchuuf numaa yaala wallaahi galanii leenaa galchillee narraan dhumutu. Akkas jechuu maaliif yoo ta'e dhugaa kana badii osoo utuu badiin balleessin badii sanarraa illee si qabdee sheekha bira si gahitee dawaaf waan ishee tuute jechuudha. Akkas inshallah daawwattoota keenya ammaan tana jechuudha maaliif jettan innillee itti dhufee ilmoo isiillee isii qabatte jechuudha. Saniifuu inshallah dawaa sheenii jechuudha qaamaan irraa dhiqaa jedhee nu kanneen jira jechuudha. Saniifuu dawaa sanillee fuuneeti akkasitti mana isaaniitti geggeessine jechuudha inshallah. Kuno micaan akkuma agartan gara ilmoo isii hedduu gammaddi ilmoo isii daa'imni akkanatti irra taphatte jechuudha. Dawaa sana hundaa'uu fuuneeti jechuudha. Akkasitti abbaa manaati baadha manaatti kanneen karaa manaa geggeessina inshallah hanqa viidiyoo biroo qabannee walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khayri irra jiraadhaadha. Viidiyoo tan laayikii godhaadha komantii barreessaa warri gammaddan jechuudha. Filsan maqaa nuti warri viidiyoo tan akka dhumaatti ilaaltan maqaa filsan jedhamu kana maalitti irraa jijjiirra maqaa isii maqaa kana mee daawwatu akkam jettan asirratti. Maqaa. Daawwattoonni maqaa warri isaanii baafate san jechuudha. Maqaa nuti Amma isin naaf qaali beektaa? Maqaa isii isaan baasaniis yookaan arma baasa waawu. Maal inni waan tole ammasin isaan. Waan isinitti tole maqaa mee barreessa namni daawwattoonni irra guddaan maqaa isii yaamuu hin dandeessanii maqaa isii illee komantii jala barreessaa maqaa irraa jijjiirree itti baafu jechuudha. Saniifuu nagaatti khayri irra jiraadha.